Godin Shawaa Kibba Lixaa godinaalee Oromiyaa gootota hedduu ijaarsa biyyaaf wareegama qaalii kaffalan gumaachite keessaa ishee tokkodha. Haa ta'u garuu gootota kanneeniif siidaan yaadannoo isaan madaalu hin dhaabbanneef seenaan isaaniis hanga gootummaa isaanii hin leellifamne. Seenaa gootota kanneenii dhalootatti dabarsuuf godina Shawaa Kibba Lixaa bulchiinsa magaalaa Walisootti yaadannoo gootota godinichaaf mana kitaabaa fi galma walgahii guddaa tokko ijaarsisuuf dhakaan bu'uuraa kaa'ameera. Sagantaa kanarrattis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gorsa olaanaan ministeera muummee Ambaasaadder Girmaa Birruu hooggansi godinichaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa abbootiin qabeenyaa fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa irratti argamaniiru. Bulchaan godina Shawaa Kibba Lixaa obbo Taayyee Guddisaa akka jedhanitti siidaan gootota Shawaa Kibba Lixaaf ijaaramu kun galii kan maddisiisu seenaa kan barsiisuu fi tajaajila garaagaraaf kan ooludha jedhaniiru. Yaadannoo gootota wareegamtootaaf ijaaramu qofa osoo hin taane kan tajaajila adda addaatiif oolu galii kan maddisiisu misooma biraatiif ittiin hojjechuudhaaf kan oolu ta'uunsaa beekamaadha. Wareegamtoota gootota kanaatiin bu'aa argameen Itoophiyaa of bira dabartee Afrikaanotaaf bu'uura madda bilisummaa taatee jirti. Dhaloonni ammaas dhaloota darbeerraa seenaa baratee seenaa darbe faarsaa jiraachuu osoo hin taane biyya kanaaf seenaa haaraa gama misoomatiin fi gama nageenyatiin hojjechuutu nurraa eegama. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummanni goota hin qabne seenaa hin qabu, uummanni Oromoo garuu goota hedduu horachuun ijaarsa biyyaaf yoo gumaachis seenaa hojjetaman walitti qabanii dhalootatti dabarsuu caalaa wal cabsuun rakkoo guddaa ture jedhanii seenaan kun dhaloota har'aan cabaa jiraachuu ijaarsi yaadannoo siidaa gootota kanneenii agarsiistuudha jedhaniiru. Seenaa darbe keessatti seenaa biyyi kun akka bu'uura cimaatti fudhattu keessaa seenaa Adawaa lafa kaa'uudhaan Itoophiyaan immoo haala addunyaa yeroo sana ture keessatti dhaabbattee akka fuulduratti itti fuftu gochuu keessatti waraana ishii ijaaruudhaan dippiloomaasii ishii tolchuudhaan Habte Giyoorgisiin waraanicha injifachuudhaan Baalchaa kan bakka bu'u seenaa sana kan fudhatu hin jiru. Garaagarummaan ture kaan goota isaa kunuunfataa nu immoo gootota keenyatti maqaa baafna. Garaagarummaan ture kana boqonnaan sun dhaloota kanaan cufamee jira. Gootummaa abbootii keenyaas gama misoomaan barnootaan teekinooloojii fi bulchiinsaan itti fufsiisuun seenaa hojjechuu qabnas jedhaniiru. Har'a immoo dhaloonni kun ofis kabachiisee biyyas kabachiisee itti fufsiisuudhaaf gootummaa addaatu irraa eegama. Gootummaan dirree waraanaa hin barbaachisa. Sana alatti dhaloonni amma jiru kun gootummaa dirree waraanaatiin alatti misoomaan goota ta'u, qabeenyaan goota ta'u, qabeenya horachuudhaan kaaniif jiraachuudhaan biyya tuubuudhaan gootummaa qabaachuu barnootaaf teekinooloojiidhaan gootummaa argachuu qabaachuu nurraa eegama. Kana gochuudhaaf hundumti keenya iyyuu dirqama keenya akka baanu hojii keenya akka baanu asumaan imaanaa jechuun barbaada. Gorsaa olaanaan ministeera muummee Ambaasaadder Girmaa Birruu siidaan goototaaf ijaaramu dhalootaaf seenaa dabarsuudha jedhaniiru. Gootonni darban gootota amma nu wajjin lubbuudhaan jiran miti. Gootonni darban gahee ofii isaanii taphatanii biyyaa waan gochuun isaarra jiraatu godhanii namoota darban kan nu biraa tafe kan nuti amma har'aatti qaabannu maqaa isaaniitii fi gocha isaaniiti. Siidaa akkanaa dhaabuun kan gargaaru gootota gara fuulduraatti uumamanuuf gootota har'a jiran kanaaf abdii. Jiraattonni godinichaa saganticha irratti argamanis yaadannoon goototaaf taasifamaa jiru dhaloonni seenaa kaleessarraa baratee seenaa caalu akka hojjetuuf shoora olaanaa qabaa jedhan. Maqaan isaanii akka dhaamu ta'uun kun ani baay'ee na gammachiisee jira. Tokkoffaan gootota biyya abbaa kiyyaati kan dhaamaa jiru. Tokkoffaan gootota nama keessa jira biyya nani keessa jiraachaa jirudha kan dhaamaa jiran kun baay'een gammadee jira. Siidaan akkasii kun maqaa jara kanaatiin ijaaramuun goota biraan nu biqilcha jenneeti kan abdii qaban. Dhaloonni kanarraa baratee gootummaa isaa sana beekuma isaa sana iddoo tokkotti fidatee biyyattii kana guddisuudhaaf fuulduratti ceesisuudhaaf harka wal qabachuudhaaf hin gargaara jedhee tanan. Dhaloonni amma jiru maquu maqsiisuu dhiise waan hin taane keessa ooluu dhiise wal qabatee warra kanaan dura darbanii maqaan isaanii ol ka'e kana fakkeenya isaanii ta'uudha waa'ee misoomaa waa'ee nageenya irratti baay'isee halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Siidaan yaadannoo gootota Shawaa Kibba Lixaa kunis lafa kaarii meetira 2017 irratti kan ijaaramu ta'uun himameera.